yeroo darbee sagantaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee ture viidiyoo tokko isinii hojjedheera. Innis dhoksaa namoonni baay'een hin beekne kan jedhu sanaan kan wal qabate waa'ee eebba boqonnaa guyyaa sanbataa wajjin wal qabate viidiyoo gabaabaa isiniif hojjedheen ture. Baay'een keessan akka ittiin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Sanarra dhaabachuudhaan karaa keessaa waa'ee eebba guyyaa sanbataa kanaa dabalii nutti himi kan jedhu yaadii waan naaf kennamee fi sagantaa kana dabalataan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Kakuu Waaqayyoo abboommii sanbataa wajjiniin saba isaatiif kenneen isiniif qabadhee dhiyaadhe. Akkas jedha Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 13 fi lakkoofsa 14 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Isin guyyaa sanbataatti lafuma hallee dhaqu yoo dhiiftan, guyyaa gosa qulqullaa kanatti fedha keessan duukaa bu'uutti of eeggattan, guyyaa sanbataa, guyyaa gammachuu, guyyaa qulqullinni koo ulfinatti argatu yoo godhattan, guyyaa sanatti dhimma ofii keessaniif adeemtanii itti gammadu. Wanta waa hin baafnes dubbachuu yoo dhiiftan, yommus ana Waaqayyotti hin gammaddu, ani immoo iddoo ol ka'aatti akka isin ol baatan, dhaala Yaaqoob abbaa keessanis akka isin nyaattan nan godha jedhee afaan kootiin kana dubbadheera jedha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Kakuun har'a ani isiniif qabadhee dhiyaadhe kun Waaqayyo afaan isaatiin kan dubbate kakuu Waaqayyooti. Kakuu Waaqayyooti. Yeroo darbe akkuma waliin ilaalle Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii Waaqaaf lafa uume, galaana wanta isa keessa jiru hundumaa uume. Gaafa guyyaa 7ffaa Waaqayyo hin boqote. Gaafa guyyaa 7ffaa erga boqote, guyyaan sun maqaansaa guyyaa sanbataa jedhame. Sanbata jechuun boqonnaa jechaadha. Boqonnaa jechaadha. Kanaaf abboommii isaa keessatti seera boqonnaa 20 lakkoofsa 8 hanga 10tti gaafa dubbisnu Waaqayyo sagalee isaa keessatti maal jedhee, guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Guyyaa 6 hojii kee hundumaa hojjedhu, jiruu kee hundumaa godhadhu. Guyyaan inni 7ffaan garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Ati, ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin kee isatti hojii tokko illee hin hojjetin kan jedhu Waaqayyo abboommii kana saba isaaf akka kenne sagalee Waaqayyo keessatti argineerra. Abboommii Waaqayyo abboommii kurnan keessaa tokkodha kun. Haa ta'u malee garuu kana ilaalchisee seera kana kennuusaa qofa malee Waaqayyo abboommii kana wajjiniin kakuun inni saba isaatiif gale baay'inaan namoota biratti hin hubatamne. Keessaa tokko warra boqonnaa sanbata Waaqayyo kanatti qabamanii fi akka Waaqayyo abboome kanatti guyyaa sanbataatti, guyyaa qulqullaa'aaf, guyyaa eebbifamaa kanatti namoota boqotaniif Waaqayyo maal waadaa gale torban darbe akka ilaalle maal kan jedhudha. Ani jedhe Waaqayyo warra akkas godhaniif, warra sanbata Waaqayyo kana qulqullinatti eeganiif ijoollee dhiiraaf durbaa qabaachuurra kan caalu maqaa bara baraan hin banneef seenaa isaanitti yaadataman nan kennaaf jedhe. Maqaa Waaqayyo galateeffamu. Iddoo kana yommuu dubbisu ani baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif maqaa bara baraan hin banne seenaa isaanitti yaadataman nan kennaafi. Kakuu Waaqayyooti. Waaqayyo immoo kakuusaa hin seesu, kakuusaa ni raawwata. Akka namaa miti Waaqayyo hin sobu. Har'a immoo maal ilaalla? Waaqayyo warra sanbata koo eegan kanaaf jedhee maal dubbata? Guyyaa sanbataatti jedha. Guyyaa sanbataatti lafuma hallee dhaquu yoo dhiiftan. Guyyaa sanbataatti Waaqayyo maal barbaada jettanii yommuu gaafattan sagalee Waaqayyo maal jedha? Guyyaa sanbataatti lafuma hallee dhaquu yoo dhiiftan jedha. Guyyaan sanbataa guyyaa itti nuti lafa hallee dhaqnu miti. Lafa hallee dhaquu jechuun maal jechaadha? Iddoo fedhii keenya hundumaa adeemu jechaadha. Tarii guyyaa 6 yommuu guyyoota 6 yommuu hojii mataa keenya hojjennu fedhii mataa keenya hundumaa galmaan geenyu lafa hallee dhaquu dandeenya. Iddoo barbaanne dhaqnee waan barbaanne hojjetannee galmaan gaachuu dandeenya ta'a. Gaafa sanbataa garuu lafa hallee dhaquu yoo dhiiftan jedha sagalee Waaqayyo. Lafa hallee dhaquu yoo dhiiftan, iddoo fedhe dhaquu yoo dhiiftan jedha. Kana jechuun iddoo akka nuyi dhaqnu barbaaduu qaba Waaqayyo jechuudha. Lammaffaan immoo fedha keessan duukaa bu'uutti yoo of eeggattan jedha. Dabalataan ammas guyyaa sanbataatti wanta ta'uu qabuuf wanta ta'uu hin qabne Waaqayyo adda baasee daangesseera. Maal jedha? Fedha keessan duukaa bu'uutti of eeggattan. Kana jechuun maal jechaadha? Waaqayyo guyyaa sanbataa akka raawwannuuf fedha mataasaa qaba. Fedha kan mataa keenyaa otoo hin taane fedha kan mataasaa akka raawwannu barbaada Waaqayyo guyyaa sanbataa. Fedha mataasaa akka raawwannu barbaada. Fedha mataa keenyaa otoo hin taane Waaqayyo guyyaa sanbataatti fedha mataa keenyaa otoo hin taane fedha mataasaa akka nuti raawwannu barbaada. Karaa kan biraa lafa garaa keenyaa iddoo barbaanne akka dhaqnu otoo hin taane iddoo Waaqayyo barbaadu akka dhaqnu barbaada Waaqayyo guyyaa sanbataa. Kana qofa miti. Guyyaa sanbataa kana maal jedha? Guyyaa gammachuu. Sanbanni guyyaa gammachuuti. Guyyaa boqonnaati.
guyyaa qulqullinni koo ulfinatti argatu yoo godhattan guyyaa itti maqaa waaqayyoo ulfina argatu guyyaa waaqeffannaati guyyaan sanbataa. Guyyaa waaqeffannaati guyyaan sanbataa jechaadha. Kanaan kan wal qabate kan isin dhibu Leewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 3 irraa yommuu isin dubbise waa'ee guyyaa sanbataa kana ilaalchise guyyaa sanatti maal gochuu akka qabnu sagalee waaqayyoo akkas jedha. Guyyaa 6 hojiin hojjetama. Guyyaa 7ffaan garuu guyyaa sanbataati. Guyyaa boqonnaati. Guyyaa walga'ii qulqullaa'aatis. Gaafas waan tokko illee hin hojjetina. Inni lafa isin jiraattan hundumaatti sanbata ana waaqayyooti jedha jedha. Waaqayyo Museetti abboommii kenne. Gaafa Museetti abboommii kennu maal jedhe? Guyyaa 6 hojiin hin hojjetama. Guyyaan 7ffaan garuu guyyaa sanbataati, guyyaa boqonnaati. Guyyaa walga'ii qulqullaa'aati jedhe. Guyyaa walga'ii qulqullaa'aati. Guyyaa walga'ii qulqullaa'aa jechuun kun maal jechuudha? Guyyaa waaqeffannaa jechaadha. Guyyaa waaqeffannaa jechaadha. Kanaaf Waaqayyo guyyaa sanbataatti maal akka goonu barbaada? Akka waaqeffannu barbaada. Lafa haalli akka deemnu barbaada. Iddoo barbaadne akka oollu barbaada. Mana isaa akka oollu barbaada. Wanta waa'ee hin baafne akka nuyi dubbannu barbaada. Wanta waa'ee baasu akka dubbannu barbaada. Akka nuyi fedha mataa keenya duukaa buunu barbaadu. Fedha isaa akka nuti raawwannu barbaada Waaqayyo guyyaa kanatti. Kanaaf egaa yoo akkas gootan jedha. Yoo akkas kan gootan ta'e Isaayaas boqonnaa 58 kana keessatti wanti nuti argine sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu wanti nuti argine maal inni? Kana yoo kan gootan ta'e ani maalin godha jedhe Waaqayyo waadaa mataasaa ofiisaatiin nuu gale. Maalan godha jedhe yommus ana Waaqayyootti gammaddu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaan kun sirumaanuu guyyaa gammachuuti. Ana Waaqayyootti gammaddu. Maaliif guyyaan sun guyyaa addaati kaa? Guyyaa waaqeffannaati. Guyyaa Waaqayyo wajjiniin hariiroo addaa qabaannudha. Jireenya hafuuraa keenya guyyaatti ijaarru. Guyyaatti Waaqayyo waaqeffannu. Guyyaatti ulfina Waaqayyo himnu. Guyyaatti galata Waaqayyo dhiyeessinudha. Guyyaan sanbataa. Kanaaf anatti gammaddu jedha. Anatti gammaddu. Ani kana muuxannoo irraa nan beeka. Waaqayyo wajjin yeroo dabarsuun, Waaqayyoon waaqeffachuun, Waaqayyoon tajaajiluun guyyaa sanbataatti hammam akka inni eebba namaaf argamsiisu ani isa kana ofii koo dhandhame kanan arge. Kana qofaa miti. Anatti hin gammaddu qofa jedheen ifne. Ani immoo jedhe Waaqayyo. Ani immoo yoo isin abboommii koo kana eegdan guyyaa gosa qulqullaaf guyyaa sanbataa kanatti fedha keessan duukaa buutti of eeggattanii fi akkaataa ani barbaadu kanaan yoo deddeebitanii ani immoo maalan godha jedhe Waaqayyo iddoo ol ka'aatti akka isin ol baatan nan godha. Dhaala Yaaqoob abbaa keessanis akka isin hirmaattan nan godha jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka iddoo ol ka'aatti akka isin ol baatan hin barbaada. Iddoo ol ka'aatti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo jireenya keenyaaf kan inni yaadu iddoo ol ka'aadha. Ol nu kaasuu barbaada Waaqayyo. Waan hundumaan ol nu kaasuu barbaada. Beekumsaan haa ta'u, qabeenyaan isaa ta'u, jireenya hafuuraatiin, amantiidhaan waan hundumaanii Waaqayyo ol nu kaasuu barbaada. Akka Waaqayyo ol nu kaasuuf immoo kakuu Waaqayyo qabachuun barbaachisaadha. Abboommii Waaqayyoos eeguun barbaachisaadha. Abboommii Waaqayyoos eeguun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara keessa jiraannu kana keessatti wantoota baay'ee kan nuti arginu hedduunsaa jira. Abaarsi baay'een biyya lafaatti dhufaa jira. Kufaatiin karaa adda addaa biyya lafaatti dhufaa jira. Karaa dhukkubaa kufaatii baay'ee dhufaa jira. Karaa dinagdee kufaatiin garagaraa dhufaa jira. Karaa gaggeessummaa kufaatiin garagaraa dhufaa jira. Karaa baay'eedhaan biyyi lafaa waldaa kiristaanaa dabalatee qormaata guddaa keessatti yeroo kufne argina. Karaa adda addaa namni yommuu sagalee Waaqayyo irraa fagaate, dubbii Waaqayyo irraa fagaate, yeroo itti namni cubbuu keessa fagaatee jiraataa jiru keessa jira bara kana keessa. Kanaaf ka'umsi maali jennee gadi bu'uu kana hundumaaf sababa kan ta'e maal jennee abboommii Waaqayyoo kana eeguu dhiisuudha. Waaqayyoof abboomamuu dhiisuudha. Waaqayyoon ol kaasuu dadhabuun ulfina Waaqayyoo kana guyyaa Waaqayyoo kanatti ol kaasuu dadhabuun karaa baay'ee akka nuti gadi buunu sababa nuti ta'eera. Ikonoomikaalii akka gadi buunu, ispirichuwaalii akka gadi buunu, hawaasummaadhaan akka gadi buunu, beekumsaan akka gadi buunu, waan baay'eetiin akka gadi buunu nu taasiseera. Mooraaliidhaan akka gadi buunu waan baay'eetiin qormaata nuti ta'ee jira. Kanaaf ka'umsa kan ta'e keessaa tokko maalidha? Waaqayyo akka karaa hundumaa ol nun kaafne sababa kan ta'e rakkina kan nuti ta'e nuyi akka Waaqayyo ol nu kaasutti toora Waaqayyo irra galleen jiru. Kanaaf egaa dhumarratti misraachoon ani isiniif dhiisuu barbaadu, chaalenjiin ani isin gochuu barbaadu, guyyaan Waaqayyo, guyyaan sanbataa, guyyaan torbaffaa kun guyyaa boqonnaati, guyyaa eebbifamaa, guyyaa qulqullaa'aa, guyyaa waaqeffannaati. Guyyaa itti dhimma keenyatti fayyadamnu otoo hin taane Waaqayyo wajjiniin guyyaatti hariiroo qabaannu, guyyaatti tokkummaa qabaannu, guyyaa waaqeffannu, guyyaa kadhannu, guyyaa wangeela lallabnu, guyyaa dhugaa baanu waan ta'eef boqonnaa Waaqayyo kanatti qabamuudhaan kakuu Waaqayyo nuuf gale kana dhaaluu akka dandeessaniif
waaqayyo ayyaana isaa akkasiin baay'isu kadhannaa kooti hubannaa dabalataa akkasiin kanarratti qabaattanii fi waa'ee kana caalchistanii macaafa qulqulluu keessaa akkasiin dubbistanii affeerraa isiniif gochuun barbaada jechuudha. Kan akka goonuuf immoo waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Akka iddoo ol kaa'atti ol baatan dhaala Yaaqoob abbaa keessanis akka hirmaattan nan taasisaa jedha. Anaaf isiniif kakuu kan galame dhaalli Yaaqoob bara kana anaaf isiniif waadaa galame yoo jiraate mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyooti. Dhumarratti hundi keenyu kan abdannu mootummaa waaqayyooti waan ta'eef namni kakuu waaqayyoo kana keessa abboommii waaqayyoo kana keessa otoo hin darbiin mootummaa waaqayyoo kana iddoo ol ka'aa sana ga'uu hin danda'u. Kanaaf mee waa'ee boqonnaa guyyaa sanbataa ilaalchisee xiyyeeffannoo itti kennaati. Kakuu waaqayyoo waa'ee kanaaf gale macaafa qulqulluu keessa heertuudhaan barbaadaati. Dubbisaa ittiin eebbifamaa. Ani eebba as keessa jiru baay'ee guddaa waanan argadheefin waa'ee kanaa isiniif qooduu barbaade ittiin eebbifameera. Waaqayyoon nan galateeffadha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaan kan wal qabate abdii guddaa argadheera. Isiniifis as keessatti abdii guddaa kan ta'e ofii keessanii qo'attanii bira ga'uu kan dandeessan kakuuwwan baay'ee macaafa qulqulluu kana keessa jiru. Mee waa'ee eebba boqonnaa guyyaa sanbataa kana bal'inaan gadi faginaan qo'adhaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Karaa adda addaas kallattii na argachuu dandeessaniin gaaffii naaf dhiyeessuu dandeessu. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii tajaajila keenyaa ta'uu hin irraanfatina. Namoota warra kaaniifis qoodaa. Tajaajila keenya keessatti akkuma kana milkaa'inaaf akka nuuf ta'utti kadhannaa keessaniinis immoo nu yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Ergaa biraatiin yeroo biraa kan wal arginu ta'a. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Amma sanatti turtii gaarii qabaadhaa. Gooftaan ayyaana isaa hunduma keessaniif haa baay'isu.